Lammiiwwan biyya alaa wal waraansa Yuukireen keessaa dheessuun gara biyya ollaa taate Poolaand dhaqqaban keessa lammiiwwan biyyoota Afrikaas keessa jiran. Isaan kana keessaa Angelaa Alex lammii Taanzaaniyaa Yuunivarsiitii Wal'aansa Fayyaa isa Kiev jiru keessatti barattuu waggaa lammaffaa turte. Yuukireen keessa yuunivarsiitii jiru ka biraa keessa ammoo barataa waggaa tokkoffaa ka ta'e lammii Naayijeeriyaa tokko waliin gara Poolaanditti dheessaatuu jiranii wal argan. Imaltuun isaanii kun salphaan turre. Wal waraansa sana dura jireenya Yuukireen keessaa qabaataa turte. Angelaan ennaa ibsitu. Akkuma biyya kootiitti ilaalan ture. Addaddummaa afaan dubbatamuuf kanneen biraarraa kan hafe garaagarummaa guddaan qabu. Angelaan akka jettutti guyyaa tokko jireenyi koo ni jijjiirama jettee yaaddeen beektu. Amma garuu baqataa Yuukireen kan Poolaand keessa jiru taatee of argite. Yeroo jalqabaaf dho'iinsa boombiin dhagaye akkuma namoonni hundi jedhan lafa bari'uuf jedhu sa'aatii 10 irratti ture. Sagalee kana yeroon dhagayetti kun dhuguma ta'aa jira jedhee hin amanne. Tarii namootatu ayyaaneffannaa irra jira moo xaaxee ibiddaa dhukaasuun se'ee jette. Guyyoonni darbaa ennaa deeman bakka adda addaarraa aara guddaa argaa dhufne. Geejibi cufameera. Kun waan jabaa turee jette. Goodness ifaan bu'ii Naayijeeriyaa irraa yoo taatu Yuukireen weeraramuu akka dhageessetti Kiyeevii ba'uuf murteessite. Yeroo itti sagalee guddaa itti dhageenye jira. Sireen xiqqoo raafamaa ture. Irraa fagoo akka jirutti natti dhageessise. Garuu gaaf tokko irribaa ka'een aara samiitti ol ba'u fagoorraa arge. Waan tokko dhufaa akka jiruun bare. Garuu dirreen xayyaaraa cufaadha. Deemuun qaba jedheen mi'a koo qopheesse. San booda nan deemee jette. Jireenyi shamarran kana lamaanii erga Poolaand magaalaa Sheedis jedhamtu seenanii booda hedduu jijjiirame. Lammiiwwan Poolaand abbaa manaaf haadha manaa ta'an bira jiru. Goodness waan daangaa Yuukireenii Poolaand irratti argiteefi attamitti namoota of bira kaa'an kana akka argatte ennaa yaadattu akkas jette. Yeroon daangaarra ga'u embasii biyya kootti bilbile natti fakkaata. Garuu isaan biraa waan an argadhe hin turre. Achii namichi tokko dubartii tokko wajjin wal na barsiise. Karaa dubartiin wal bare sanaan namoota amma of bira na kaa'an kan argadhe. Angelaa fi Goodness akka jedhanitti jireenya haaraa jalqabanii jiru. Garuu Yuukireenitti deebi'uuf abdii argan tokkoyyuu hin qaban. Karaa marsariitii garuu barnoota isaanii hordofaa jiru. Sagantaan gara fuula duraaf qabanis kolleejota biyyootii Awurooppaa kanneen biroo keessatti hanga barnoota isaanii itti fufanii xumuranitti Afrikaatti deebi'uu hin fedhan.